tuttan seega. Kanaanin kan abdachiifamee achi dhaabee seewwan gungumeef karaa fi malee ittiin gaalle gungumiin karaa kuusii duraan dhokatuuni harkiisa maaloo yaa Yesuus koo aanoo dadhabduudhaaf na dhiisa eenyummaa koo beektaa si dhoksuun danda'u dadhabbii koo dhaabachuu dadhabee hundaamuutu caase qalbiin koo aanaan kan na qabu cimsee kan na dhaabuufitu beeka eessannaa kan Yesuus ammas na yaadatu tan seega eessannaa kan Yesuus ammas na yaadatu tan seega. Asiifachinaanii abdii addanatti irraanfaatee asaasadina koona gargaara see dhaggeeffaatee har'a kachuu kootiif fedhaa karaa kootinni kiyyoodha gudunfaa koo hiikuuf keessaa koo qulleessuuf ajabaadha eenyummaa koo beektaa si dhoksuun danda'u dadhabbii koo dhaabachuu dadhabee yeroo dhaamutu taate qalbiin koo aanaan kan na qabuuf cimsee kan na dhaabuufitu beeka eessannaa kan Yesuus ammas na yaadatu tan seega eessannaa kan Yesuus ammas na yaadatu tan seega. Dadhabbii kee keessaan humni waaqummaa koo ni mul'ata ayyaanni koo duwwaan si dhaabatu jettee gooftaa humna kee naa kenni ayyaanni kee duwwaan nagaati siin eegaa yaa Yesuus na yaadadhu fannoo kee jaalaatti eenyummaa koo beektaa si dhoksuun danda'u dadhabbii koo dhaabachuu dadhabee yeroo dhaabutu taate qalbiin koo aanaan kan na qabuuf cimsee kan na dhaabuufitu beeka eessannaa kan Yesuus ammas na yaadatu tan seega eessannaa kan Yesuus ammas na yaadatu tan seega. Atwamana mada warrada dabadis gargaaruufi hawwiin koo guddaadha jabaadhee kaachuu koosumuufi akkaanii sanniifneef na keessaa bulchite tawwaa gaarii abdiin koo si bira adaraa yaa Yesuus na gargaari eenyummaa koo beektaa si dhoksuun danda'u dadhabbii koo dhaabachuu dadhabee yeroo dhaamutu taate qalbiin koo aanaan kan na qabuuf cimsee kan na dhaabuufitu beeka eessannaa kan Yesuus ammas na yaadatu tan seega eessannaa kan Yesuus ammas na yaadatu.